Mankarare jajarrato kossa e duba malgodare la misko firrisko hundinunu jubbe na musa ba male na tuffates ube o onake sagale badia do kadde kane fuga baye yomna mamudadde ra tae janje sanduka datae ta baba udam nan kadde irragade ujuba rakina gufu karamure wa ni bolla base konona ijare xaxayyaara yaabbadhe bashannanuu malee yaada rakkoon qabu amma natti tole yaada rakkoon qabu amma natti tole qubee afaan oromoo shebbakrii saaphaalootiin kan bocame qubee afaan oromoo sheemaa mashrataatu qooda keessa fudhate qubee afaan oromoo hayilee fidaa ittiin katabe qubee afaan oromoo dhaloota amma dhaqqabe qubee afaan oromoo qubee afaan gurratti mi'aayaa yaa sagalee kanke gurratti mi'aayaa yaa sagalee kanke waraabamee midhumuu hibboo mammaasike waraabamee dhumuu hibboo mammaasike kallacha tokkummaa hundee oromummaa kallacha tokkummaa hundee oromummaa ka'aa wal kakaasaa harkaa wal qabadhaa gandummaa balleessaa tokkummaa jabeessaa ani oroom jedhaa cichaatu falmadhaa ka'aa wal kakaasaa harkaa wal qabadhaa qubee afaan oromoo sidaan gootota lafee kiyyaanaa ijaaramu sidaan gootota lafee kiyyaanaa ijaaramu seenaan gootota dhiiga kiyyaanaa barreeffamu seenaan gootota haa tarreeffamu ergumateen na taatee fiffinne qeerroo jabeeffadhu irree qarree jabeeffadhu irree hoboo jabeeffadhu irree ergumateen na taatee fiffinne dubatti deebisaa waan hin jirre ergumateen na taatee fiffinne dubatti deebisaa waan hin jirre ergumateen na taatee fiffinne dubatti deebisaa waan hin jirre ani oromiyaa koo faarse kiloorkisii dhugaa warri isin aarse assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bakki masin jirtani naga warahmani rabbi simbira hajiratu warri amantaa biraa qabdani le yoo yaa shama harka fuudhe warri na aartani le afon na lillahi sin jeejira na folchitani ifa manaaf gootani yeroo biraa kan itti qophaa'e si wajjin beeksisa okay wow. Amazing. Wallahi gamal sinjaroti haroti. Na taate jirta baqaati ba. Khasifuudhe milkaa'e bar. Yaa jaarsa khiyyaasna beeyti irmaa walilistar. والله خازفون الليمبري بر حاجه فابرنم خازفون كم فودچ من جار ماروتي مكما اكا جايبت انمي سبتي نمني سيفودچ من جار ماروتي مكما باي ذا واي تا جايبت هاي اكا جايبت دورا كمان دورا واو just do it uka oh my god akan kubesa na garu sirba kana ni shay aferan Kenna. Habibti. Wallahi jecha keessa kan naa ta'u tokko jira kenna. Si jalqabi jettu kan. Wallahi naa gali kenna. Gibi. Odu gali callisiiti. Gibi si gali wallahi. Si jalqabe jechuun maal jechuudha qo'i. Kamu aja cukup kan lah istiadat dua aja Isa warri kau ada kayak isa warri amara tu si jambar saja tu kalau ada rumah itu si jel kami. لا إله إلا الله تدعي تبينار كماجر تاو تريجان Wallahi ken ammo zon tane jechuudha yeroo dura amantaadhaan wal falmitan jechuudha siigalee ortodoksii yeroo keessa jirtu sana jechuudha. Komantii keessa taa'ee dhaggeeffate sila mucaan kun maal jechuudha si jalqabeeti maal jechuudha si jalqabeeti nuyi afaan Oromooti miti afaan Oromootiin fakkaatu jalqabuma yoo ta'e afaan Oromooti jechuu dandeenya tartiiba seera afaan Oromoo eegee si jammar yoo jedhan afaan Amaariffaan si jalqabechuun maal jechuudha jedheen garaa koo keessatti yaadaa beekte hadha waan kana na yaadachiifte maashaallah ofuma keetiif falsafatte waan kana nam tokko irraan dhageessu waan sirriibu nam tokko irra dhagee deemu sirraan nagaa yeroo baay'ee. jadi eros aku berkisah mama
Itti yaadee osoo dubbadde garuu ani itti maku afaan kamuu keessaa maku dhugaa dubbatu. Yeroo No, itti dhugaa yaadu dubbachuuf ijoollee miidiyaa irratti afaan Oromoo seeraan dubbatu keessaa harka 100 keessaa harka 90 ol afaan Oromoo qulqulluu dubbatta. Harka 100 keessaa 90 ol siigalee shan jiru akkuma hawaasni itti fayyadamutti baay'inaan fayyadamta jechoota afaan biroo kan Amaariffaa. Parsantii 5 ammoo jechuudha jidduudhaan sirkaa miliqxee keessa sirkaa buuti. Parsantii 90 ammoo afaan Oromoo qulqulluu dubbachuu jechuun waa guddaadha. Siigalee yeroo darbee jedhee chaalenjiin ani uume sana jechuudha. Isa dammoos jedhan dhuuf akkan jibbu dammoosa jedhan sana wallaahi baay'ee tokko jibba. Ati dammoo dammoon nama ni dabbara bokkisa dhugaa. ni bokkisa. Dhiifamuu qaba. Warri Jimmaa isa birrii intinii minaaminii waan jettanu kana dhiisaa. Warri Arsii dammoo minaaminii isa jedhamu dhiisaa. Nama fudhattee barbaadee dhugaa dubbachuuf katamaa keenyatti irree afaan Amaariffaan haasaan dhugaa dubbatu dhugaa rabbi gabaabaanii afaan Oromooti. Amma baay'inaan shawaan kiristaana waan ta'anii jennaan Amaaraa waan dubbatan fakkaata garuu akkasuma dubbatan wallaahi afaan Oromoo. Hin dhiifnu jedha. Sumayyaa Gorsikaa. Namni akka beekanii waan tokkoon hubachuu qabdanu dhugaa dubbachuuf waan ijoollummaa irraa kaasanii itti guddatan salphaadhumatti jijjiiruu hin danda'amu. Dhaloonni ammaa kun waa baay'ee sirreessa. Ergasii jechoota afaan Amaariffaatiin fayyadamnu amma immoo jechuudha afaan Oromootti kan ittiin dubbatamaa jiru hedduutu jira jechuudha. Isa kanas waluma yaadachiisaa furaa furmaatatti godhaa waan gaarii tokko waliin uumuu dandeenya. Kazzaan sana fa'i. Kazzaan inni sun akkas ta'e kazzaan hambisuu qaba. Barakkas jedhamu. Samboodatti bakka buufadhaa kazzaan isa jedhu sana jechuudha. Sambooda misaaleedhaaf dubbataa dhuma dhaqanii misaaleedhaaf dhiisaa fakkeenyaaf jedha. Misaaleen maanni fakkeenyaaf jedha. Fakkeenya jedhu. Birrii 20 natti kennee birriin jedhu qarshii 20 natti kennee akkasidha. Jechoota arraba irratti durii kaanee yeroo dheeraatti fayyadamnu kana ammayyeessinee isa kan keenyaatiin bakka buufnee arraba keenya kana yoo barsiifne ajaa'iba kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf shamarree damboo tokko ilaa. Itti dhimmamnu yeroo baay'ee ijoolleen miidiyaa irraa kuni itti dhimmamnee dubbannu malee namni Itti dhimmamnee dubbannudha afaan Oromooffaa dhugaadha. Itti dhimmamuu dhiisuudha wanti kana nu godhu malee osoo wanti kun dirqama na ilaallata fooyyessee dubbachuun qaba jennee fudhannee hin baranna maal afaan Arabiffaa ijoolleen shamarri keenya biyya kana dhaqxee ji'a 3-4 fa'itti bari afaan Arabiffaatiin injeeratti bari ajaa'iba dubbatti bari xiyyeeffannootti gootee waan barattuuf ganzaban achi argaddattee waan yaadduuf ganzaban jedhe ammas qarshii jechuudha. yeroo tokko inni baay'ee dhiraqu. Shimala salaalii shimala naamurii ani sin obsuukaa jaalallee koo bari adaduun birraarraa akkatti jaallisuu qalbii koo fudhatte iddeenaan deebiftu jetteef muluu baqqala. Tokko isa lammaffaan immoo asham yaa magaala qal'aa kan mudhiin soonsaa anoo si dhabee akkamii dhobsaa jetti muluu. Sirba keessatti ta'ee jechama keessatti guyya tokko bakka diimtuun itti faarfamte fidaa dubbataa. Natun dhagahi immoo warruma jedhutu hin jedhin. Wal maanatul haadaa. Garuu ati maammii bar sirba aadaa sirbuun beektu ujjimmaan beektu shawaan beektu takkaan beektu baratti. Tokkicha isaan beeku. Wallaahi simboo ladhamma Yeroo baay'ee sillaala hin beektu. Dhagahi kenna. Sirbuma kan hin sirbuu jalqabe jechuudha waan sirbu. Bara 2022 jechuudha sii galee. Yoom sitti fakkaate? Sagantaa tokkotu ture. Funyeen beektamiti masaluu. Maammii saadaa baaduu. Ishii amma garuu hin dubbatin saadamu. Sistem bisin jedhin
Si waraana amma fuula tokko dubbatte. Saalli si akka dhuftee miyuutii godhadhu taa'e. Eenyu wannaan. Nagaa yoo barbaadde miyuutii godhadhu taa'e. Sawwi miyuuti. Viidiyoon bahe Saddam. Waa Miyuutii godhadhu. Miyuutii godhadhu ani viidiyoo hojjedhe miyuutii godhadhu. Miyuutidha maame miyuutidha. Ayyee dhaga'i. Waan hin dubbachaa jiru harkaa gate mucaa kana jibbeera. Irratti tolaa jiru. Ayyaanni isaa naa ta'aa jiru. Maal gisee inni dhufi dubbisi harkaa bada maame dhiisi keechummaa hin kabanya maame duraa si golfachaa Akka deemsa isaatu naan taane sira sitti meen jira akkan jaalladhu mucaa. Inde akkan jaalladhu hin beekte jabeessite. Garuu adeemsa isaa kanatu beektee ilkaanuu tokkooti jedhu nama cinii jettee dararrabni. Dubbii keenyatti yeroo deebinu bakka kamittuu jechuudha kalaali. Bakka sirba jettu sana sirba hin beektu naan jette. Sirba waan jedhamu waliin beekuun. Imaana yookaan shari'aadhaaf osoo hin taane sirbuma waan jedhamu yoo dhaggeeffadhe illee ofii kootii ol ka'ee sirbu. Dur biyya keenyatti amma shari'aa kanatu dhufee baay'atee beektee xiqqoo daawwaan kun uummata keessa babal'atee uummanni kun weedduu dhiise malee dur jechuudha. Dalaga waan jedhamutu jira. Keessattuu arafaadha miti amma jiidii kun baay'isa bu'e. Arafaa kana keessatti erga iidiin guyyaan iidii nyaatamee dhugamee yeroo kaa'amee jedhee shamarri kun wal fudhattee bakka dargaggeessi jiru deemti. Bakka mukaa jechuudha. Mana keessa wajjin hin deemanii hin taphatanu. Because manni rakkoo qaba. Namni tokko mana keessa yoo seeneera ta'ee jedhee seexanni waswaasuu ni danda'a. Bakkee keessatti muka jalatti sii galee bakka namni baay'een isaan argutti waa wayii gochuu hin danda'anu. Dhiiraaf dubarri kun jechuudha aadaa naannoo Jimmaa fakkeenyaaf jechuudha. Dalaga jedhama akka naannoo Jimmaatti amma fakkeenyaaf shubbisa, ragada, dhiichisa, shaggooyyee jedhama miti akkuma naannootti aadaan sirbaa kun jechuudha. Kan Jimmaa kun dalaga jedhama akka naannoo Jimmaatti. Dalaga kana jechuunis akkana jedhamu jechuudha. Gattumee wantoota garaagaraa kanan aadaa kana maal godhuu dargaggeessi kun Waalaikum Salaam Ahmad Hussein. Dargaggeessaaf dargaggeettiin kun wal qoodanii jechuudha. Tokko tokkoon fakkeenyaaf inni dhiiraa kun yoo asirra dhaabbate isiin shamarree fuuldura isaa dhaabbatti. Bakka kana shamarreen tokko yoo dhaabbatte dhiirri tokko bakka sina. Wal maddii akkas jechuudha oppoziit parallalliidhaan jechuudha. Ragada sana ragadu jechuudha sii galee. Hundiyyuu obboleessa ofii faana fudhatee deema. Fakkeenyaaf antiqqoodha obboleettii koo biratti hin beekaa bara. Obboleettii koo antiqqoo naannoo umrii waggaa 8 uleen an baadhee deemu naa ulfaata uleechi. Dhiirummaa kana rabbiin beektee quwwaadhuma dhiira kana rabbiin kenne yeroo sanarraan baradhee jedhe sii galee. Antiqqoodha bara uleechi osoo irratti kufee waan dhaggeessu natti fakkaata bara garuu dhiira waan inni of hin tuffadhu obboleettii koo eeguun deemaa jira bara isa guddaa sana qabadhee jechuudha jalaan mul'atu bara uleechi jechuudha fudhadhee akkasii jechuudha bakka ragataa. Yeroon achi dhaqee jedhee nuyi fi jechuudha dhaga'i. Nuyi burtukaanii fa'i nuuf kennu. Maangoo fa'i nuuf kennu horii dargaggeessaa. Sii galee gubboodha jechuudha. Obboleettii keenya fa'a wajjin jechuudha akka isa walitti deddeebi'anii taphatanuu fi gubboon nuu kennama tiippii jechuudha. Nuti ijoollee hiriyaa keenya warra xixiqqoo kana wajjin hin teenye immoo nuti aalamii biraa keessa jirru nuti tapha jechuudha. Yookaan biyyii fa'i taphanna kun boolloon qotamtee biyyii xaxarii jedhamu sana jechuudha. Sitti keessaa waan gadi qabdu kana akkas godhamtee taphatamtu. Ishii taphanna boolloo qonnee nuti ijoollee hiriyaa keenya wajjin jechuudha. Innaa waan sanas yeroo deemnee jennu an umriin koo yeroo sana keessatti sadarkaa isaanii wajjin taphachuu hin qaqqabne. Yeroon achi bahu immoo barnootatti jireenya kiyya kan hin fuulleffadhe. Achi wayitan deebi'ee jedhu immoo of baree xiqqoo qalbiin koo kun gara imaanaa kanas na qajeelti. Sii galee dargaggumni kunis wayita garii naan taphatti. Akkana na raafti jettee. Wayita garii nan qaraa, wayita garii sirba kana fayyadagee hin barbaada. Qalbiin koo kun istanni jettee arabni. Istanni wal qalbii jetti. Qalbii kee kana jabeessii qabadhu jettee arabni. Waan sana natti ulfaatti sii galee. Bara 2022 maaltu ta'e sitti fakkaate? Sooninaa Fadam artii Sooninaa Fadam nama jedhamu. Funyeen beektuuni masaluu si diraamaa hojjettu. Funyee kana jettu. Eeyyee qoykaa funyee kana jettee artiisti Sooninaa Fadam jedhanii abbaa gibbii jedhanii koonsartii qopheessina Dubaayitti jedhan. Koonsartii qopheessina. Bareeda jennee poostara hojjennee waa hunda goonee namootni achirratti akka keessummaatti dhiyaatan wanti hundi
erga filamee qophaa'ee ka'een boodatti ati sagantaa gaggeessitaa sagantaa maaneejii nuu gootaa jedhan. Attam isteejii irra baatee sagantaa sana duraa duuba isaa uummatatti nuu beeksifta. Akkanaa eeyyee tole bareedaadhaan jedhe. Sagantaan dhufee eegalee egaa nama isteejii irra jiru nama sagantaa gaggeessu Faaxoliin Dubaayii isa beektu shaashambaa jettee fuuldura Aljaziiraa guutte ergasii keessa taa'een ol ilaala malee gaaraa gad ilaalee hin beeku faatee kana beekte amma yeroon darajaarra bahee si gadi lafatti ilaalu. Jedhee lafatti ilaala. Ijoolleen waan gaarii nama bareeddi. Hin gaggabaabbatu. Hin babbareedu malee gaggabaabbachuu maalati immoo nama hunda keessee likkii keetti galchuu barbaadda. Dhiis tokkolee akkasitti kennu nama gaarii. Gadi laala jennaan barhaayee haa. Ilaa saadameen arrabsuu ettee dibiti saadameen arrabsuu ettee dibiti dhukkee irraa gaasa asii bakka. Laa gadi laala jennaan warra wallaahi laa. An darajaarra jira kaa indee darajaarra jira bar darajaaf isteejiin jira miti ol kaa bar isteejiin bakki namni irra dhaabbate sagantaa gaggeessu namni inni jala jiru immoo gadi jedha jari lafa jiru. Ofiin ilaale maalan dargaggeessa miti ijoolleen na biraa taphata hunduu indee. An keessaa maraataa wayiin fakkaadde sheeka wayiin fakkaadde silaa areedan qaba. Yaa Rabbi. Maalati namaa dhiiftamiti yaa Rabbi dirisiin kun bichuu dedeeluman. Akkana wayii jedhe yaa jette ijoolleen takkaan adanna sun argitee hin beektu. Na faarsaatti jedhee isa jarri muudinatti qabaatu hin barree barre. Na faarsaatti jedhee itti jabeesse amma jechuun na faarsaatti jedhee. Baay'inaa midhaan sijjeetan maammi jarri. Dhaga'i sobaa miti. Ijoollee yeroo waan jettu bakka daansiidhuma koo kanatu likkiidha. Waanuma nan godhaa jiru kanatu likkiidha. Kanaaf na jabeessanii argaman adda jabaa jiru jedhee. Dafqee ofirraatu jalqaban baay'ee ana malee namni jira dhaabatu sun jiruudhaan utaalee gaman sana bu'ee jedhe ijoollee akkasiidhaa jette. Indee amma gaafa kaan uffata aadaa uffadheen seera akka taphachuun haa ta'u inni kun gaafa sana suufii uffadhee dhaqee yeroo booddee nyaalii suufii an turte saamaan bee yeroo durii ustaazotni piisiidha naaf baay'isawwee. Ustaazota namoota gurguddoo bara 2016 kan akka Awurooppaatti namoota gurguddoo ustaazota kana baay'ee na jaallatu. Dhugaa dubbachuun miidiyaa irratti nama narrabsu muuziqaa wantoota garaagaraa hin gadhiisu wallaahi ifin namoonni illee keessaa dhufanii sirba gadhiisi yeroo naan jedhan jechuudha an sirban gadhiisu jedhan duruma jechuudha feesbuuk irratti gariin namaa of guddiftu of akka abbadda akkan naan jedhu sii galee an garuu of guddisuudhaaf miti namoonni na jala jiran kun namoota beekamuudha waan hin malle waan akkasii gongoma qalbiin koo hin barbaadu yeroon kana jedhu ana nama citee diinii kanatti seenee waan rabbiin na ajaju hunda godhu miti rabbiin naaf laaffisu sinii galee namoonni gariin immoo akkamitti fudhatu miidiyaa kana jechuun laala namoonni miidiyaa irratti sheeka fakkaatanii jireenya dhuunfaa isaaniitti qeessa fakkaachuu danda'u namoonni miidiyaa irratti kashilabbee fakkaatanii lafa irratti ammoo nama saaliha ta'uu danda'u jireenyi ilma namaa garaagara baay'isawwee miidiyaa jechuun it is a fake platform feekiidha siniif galee fakkeessaadha galma fakkeessaati. Shamarri gariin asirratti hijaaba godhatteedhuma akkas gadhuufteedhuma maashaallah subhaanallah jetteedhaa fi rabbiin sodaatti ajaja rabbii guutti jettanii yaaddu yoo ta'ee jedhe gowwaan addunyaarra ni xumuraa isini dhiifama naaf godhaati. Yoon kana jedhu shamarran adaba qabdu hundi baalageedha jechaan jiru. Sinii galee shamarrii wanti isiin gochuu hin qabne akka shamaraatti miidiyaa irratti baaftee qaama isii kana aggalaallatu. Qullees rifeensa qullaa dhuftee qaama rabbiin boru beektee isiirraa fuudhee biyyeetti dabalu kanaan fuuldura namaa qabdee akkas gootee nama qoru waan santu fokkisaadha sun gochuu hin qabdu. Garuu fiizikaalii shamarrii hijaaba godhattu yookaan shamarrii namuusa qabdu miidiyaa irratti siin beektan lafarratti akkuma sana namuusa qabdeettanii hunda dimshaa shakkii hin fudhatina. Sinii galee namni miidiyaa irratti sirbu hundi immoo dhuunfaa isaatti jireenya dhuunfaatti akkasuma shubbisa isinitti hin fakkaatin. Miidiyaa jechuun namni akka taatotaati. Diraamaa kan amma yeroo laaltanu jaalala wal qabsiisanii walitti maratanii boo'anii hirqinfatanii yeroo isaan akkas godhanu
Ati kun bar atu rabbii walitti deebisee fayyaddaa bar. Diraamaa bar. Iskiriiptii namni barreesse bar kireet godhanii hojjetaa jiru bar jarri. Namni tokko taa'ee dhugaa waan iskiriiptii barreesse jarri immoo taatota ta'anii hojjetaa jiru. Waan ofii falasaman ati miira keessa galtee hin bochafu beektee waan jarri godhan kana imimmaan buufta bar diraamaa dabar miskiin. Miskiin ishee gadi biyyee kamiin ibro. Wallaahi kanaafuu miidiyaa jechuun bakka namni taatootti godhu beektee. Kireeshii kalaqa jechuudha miidiyaan. Kanaafuu jireenya isa dhuunfaa namaa kana namoonni achii kaasanii jechuudha. Maal jedhu yeroo garii yoo miidiyaa irratti nama kaatee erbite irra guddeessii namaa dhufanii ati areeda akkas baadhattee kaatee sirbi taati. Guyyaa tokko anaa imaama ta'ee salaachisu argiteetta. Guyyaa tokko anaa bahee qaala Allahu ta'ala jedhee da'awaa kun dhageesseetta. Guyyaa tokko ani waan akkanaatti yeroo dubbadhe akka amantaatti immoo maqaan koo Muhammad osoo waan gaarii godheen natti tola. Hareedaan nama dimshaasha hin kaa'ina. Muhammad maqaan isaa osoo ta'u kiristaanni hin jiru amantaa jijjiirrate. Baqqalacha osoo jedhamtu islaama kan taate kan jiraattu hin jirtu. Maqaa miti nama kan ibsu. Tokkoon to'achuu qabdan. Maqaan ittiin beekamtiidha. Mallayaa koodii yookaan baar koodii isa jedhamtu. Isinii galee ilma namaa kana akhlaaqa isaa namummaa isa hojii isaati malee maqaan Sumayyaa taateef maqaan Muhammad ta'eef waan Sumayyaan gootu yookaan waan Muhammad gochuu dhiisuu danda'u. That is we are human. Nu ilma namaati malee ergamaa rabbiiti. Dogoggorra yakka garaagaraa keessa seenuu dandeenya. Isinii galaa jira miti? Dubbiin isinitti dheeressaa jira naaf gala. Garuu alhaada da'waa waqalbul mi'a kanaa jedhetanii akkasitti badda. Hayyuttii kana dubbisuu abaawuttii kana mee yeroo tokko. Hayaat. Waa'ee maammee kiyya. Leesh danaggatu leesh. Maa kophaatti akkasitti na waamtu kennaa na cira jirti. Laa maammee dhiifama si godheen jira sila ta'eef rifatanii dhiisi bakka. Dhiifama si godheen jira abshir. Amma jechuudha hundaafuu baguma soddaa keenya taate amma sun yaafuuti. Mabruuk siin jedheen jira. Taasudhaan osoo ati soddaa biraa taate ni naaran ture. Yaa ta'u iyyuu malee immoo baay'ee kanoonnee san jechuudha kaliphee sanirraa si galateeffadhaarraa iddoo garaagaraatitti si argeen jira galatoomi. Qeerroo biyya keessaa kana jajjabeeffachuun barbaachisaadha. Isin nuuf qaalidha. Kanaaf jechuudha karaa hundaanuu jechuudha karaa soddaatinis taanan karaa oromummaatinis taanan atiin kun goota. Kanaafuu ammaan tana nu jiraadhu umurii nu dheeradhu walirraa toltanii walirraa bareeddanii I love you isin lacheenu dhiisan jira sanani kiyya dhiisera ani immoo amma laaligina oo ta'e saadam kana walitti baduu barbaada mammeedha ani masaanuu silan hin jaalanneef jechuudha ani masaanuu silan hin jaalanneef ani saadam kana walitti baduun kiyya qa'ee bakka walitti cabsu maqaan inni waan akkas hin jiru. Saadamii? Maachuudha. Ijoollettiin kun ammoo hundi si wal faana qabattee mucaa gurraacha kanatti rakkoo dandeetti. Akkaayidii adeemsa jaraa kana yeroo ilaalu miyuutii godhatteetta kenna. Miyuutii godhattee dhukkee irraa kaasatta dubbii. La ilaha illallah. Ani bar saadam gammachuu isaa ibsatuun jedhe bar. Saadam harkaan adabadhu fooloon godhin dhiisi. Harkaan adabadhu. Si argaan jira. Saadam hayyuu. Babe. Hojii keenya qofa bareeessa. Nama nu jaalu fakkaata. Shira hojjetaa jiru argite nama nu jaalu fakkaata.
Kubaayilaa akkana jedha. Yeroo inni holla sana argate ittiin butamaa jira. Isaan akkana jedhee tuma dubbisuu dhabeessee. Ijjuu garuu ta'e dulloo mardatee afanii. Galaanni gibee gutee laddi birdiru nama ceesisaa. Garaan jaalatee rafu halkanii guyyaa nama boochisaa. Asa sodaadee baranaa qalbii kooti gibee gaman jaaladhee sanyii mootii. Maashokoo irraa geessi jimmaa. Maashokoo qallatee furtataa. Maashokoo qallatee furtataa. Maashokoo namni saada qabu. Maashokoo ammatee dhungataa. Maashokoo ammatee dhungata. Tiyyaa laphee sumaaf nuugituma. Nan salphadhe nan bade nan salphadhe nan bade. La ilaha illallah.